Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasumallee guyyaa har'aa biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo akkasumas karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii isa jedhamuun irree guyyaa har'aa biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo. Gabaabumatti karaa itobilaakmaarketiin biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo keenya hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif orma sharafaati waan ta'eef keessattuu karaa itobilaakmaarket.com warroonni ergatan jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan fakkeenyaaf Duubaay yoo jiraattan Duubaay guyyaa har'aa dirhamni meeqa akka oole baruun hin danda'ama jechuudha. Isuma immoo birrii ergattan sanaan baay'ifattanii argattu jechuudha. Salphumatti nama gaafachuurra yookaan dallaala isaan gaafachuurra isa isin ergee jechaadha. Humaaf irra eeggattanii irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti immoo akkuma beekamu guyyaa hundaa kanan qabadheeruuf kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Ooman riyaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufaa guyyaa har'aarree biyyoota kanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin illee akkasuma biyyoota akka kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kuweet dinaaraa fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan immoo qannasee jira jechuudha. Qannasee jira dhugaa har'aaf galee qannasee jira jechuudha. Ji'a isaa haaraa seenee kana keessa qannasee jira jechuudha. Har'aa fi galee har'asuma garmalee qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii biyyi hin qannasne biyyoota lamaa jechuudha. Isaanis birrii Paakistaanii fi birrii Yemen qofaa jechuudha. Kan hin qannasne akkuma kaleetti kan jiru jechuudha malee biyyoota 20 kana keessa biyyoonni 18 qannasanii jiru jechuudha. Guutumaan guututti guyyaa har'aa baay'ee qannaseetuma jira jechuudha. Torbee darbisan dhumaatii ji'a sanaa jechuudha. Dhumaatii ji'a juunii baay'ee dabalee ammoo jaanuwaarii kana keessa guyyaa lamaan kana qannasee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 03 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 50 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 17 fi saantiba 28 jechuudha. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 94 fi saantiba 26 jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 5 fi saantiba 02 kan itti aanu Ooman riyaalii tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 15 fi saantiba 82 Duubaa dirhamiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 58 akkasuma immoo Duubaa dirhamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiba 80 kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 66 akkasuma Saawud Arabiyaa riyaaliin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiba 08 kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 24 fi saantiba 38 akkasuma Kuweet dinaarri tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 20 fi saantiba 81
Kan itti aanu baareen diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 24 fi saantiba 70. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 25 fi saantiba 37. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 29. Kan itti aanu paawundi sterlingidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 19 fi saantiba 09. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 49. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 88 fi saantiba 06. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 49 fi saantiba 82. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 1 fi saantiba 57. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 78. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 01. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 24. Kan itti aanu Yemen rihaalii tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 37. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Kan itti aanu Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 86 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20. Karaa baankiitiin immoo guyyaa har'aa baankota keessaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankii yookaan Koomershaal baankii isa jedhamuun immoo biyyoonni 7 akkana fakkaatu jechuudha. Egaa gabaabumatti kanaan sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtan keessattuu warroonni mana madabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara miti kan fudhattanii doolaariidha jechuudha. Akkasuma immoo Beeruut yookaan Libneen birriin biyya sanaa paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beeruut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jecha akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii Yemen 0 saantiba 66 gana birrii Itoophiyaa tokko yoon taatu jechuudha. Akkasuma immoo birriin Paakistaanii illee 0 saantiba 56 jechuudha. Inni illee ganaadha jechuudha. Gana saantiba 44 akkas barbaadeet itti dabalanii birrii tokko Itoophiyaa guuta jechuudha. Kanaafuu birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Paawundiin biyya sanii paawundiin Beeruut jechuudha. Paawundoonni garuu baay'eetu jira akkuma doolaarii garuu paawundiin Beeruutii baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Kanaafuu isinillee warroonni mana madabii jirtan maal fudhattu doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jira. Naannoo asirratti doolaarii 3 naannoo doolaarii 3 maqaalee jira. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhaman jira jechuudha. Isa keessa immoo isin kan fudhattan kan ittiin herreeggattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtan kan salphumatti keessattuu mana madabii warroota jiraniif hojjechaa jira waan ta'eef viidiyoo kana Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Kun salphumatti Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa kan ittiin herreeggachuu qabdan yookaan kan ittiin sassaabbachuu qabdan jechuudha. Ameerikaa doolaariin birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 03 jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarket yoo hergattan kanaan herreeggattu jechuudha. Warroonni Joordaanii Beeruut jirtan. Akkasuma immoo guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin immoo yoo hergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut mana madabii jirtan jechaadha.
birrii 100 fi birrii 31 fi saantiima 50 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin yoo ergatan jechaadha. Warroonni mana madaabii Joordaanii Beeruutii jechaadha. Kanarratti Joordaan fakkeenyaaf Joordaanii birriin biyya sanii sila dinaara jedhama. Dinaara biyya sanii guddaadha. Warroonni garuu haala hojjettan isa fudhachuu maltu jechuudha. Yoo dinaara fudhattan dinaara isaanii dura jedhisaniin dubbadhi sanaan herreeggatu jechaadha isin. Maaliif garuu dhaabbata isaa jechuudha. Warroonni mana madaabii jiran kan fudhatanii doolaariidha. Doolaariin sana ni jedhe kanaan herreeggatu jechaadha. Isin akkuma sana ni jedhe. Kana fakkaata jechaadha. Egaa gabaabumatti guyyaa har'aa viidiyoon kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.